Kana beektu laata? Dhiirota sadii keessaa dhiironni tokko yeroo wal quunnamtii saalaa dafanii dhangalaasu. Rakkoon dafanii dhangalaasuu dhiirotaa dargaggoota utuu hin jedhin namoota guddaa utuu hin jedhin rakkoo namoota baay'ee irraan gahaa jiru jechuudha. Sababa kanaanis namoonni baay'een yeroo itti gaaffii isaanii karaa garaa garaatiin nu gaafatan keessaan nu gaafatan akkasumas immoo namoonni hedduun kilinika dhufanii nu dubbisaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon kun yaalii ni qaba. Furmaanni isaa maali kan jedhu sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti bal'inaan kaafnee waliin mari'anna jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessan mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa kan ittiin argatanidha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaa garaa waliin kaafnee ni mari'anna. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun hin dagatinaa. Maaliif viidiyoowwan garaa garaa dhimma fayyaa irratti isin biraan geenya waan ta'eef yeroo yerootti namoonni subscribe hin goone qofti subscribe godha. Warroonni immoo subscribe gootanii jiraattan akka tasaa notification bell yoo tuqnete notification itti go'aatii odeeffannoon akkuma gadhiifameen akkasiin bira gochuun hin danda'amu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo baay'ee yeroo wal quunnamtii saalaa jennu waan kana qofa waan jaallan gootanii fudhatina. Sababni isaas dhimma sensitiivii waan ta'eef kan yeroo baay'ee deddeebinee kaasnee haasofnu tokkoffaa ogeessi fayyaa baay'inaan bahee dubbatu hin jiru. Lammaffaa haalli guddina keenyaa xiqqoo rakkisaadha. Maatii keessallee iftoomni jiru. Sadaffaallee abbaan manaa fi manaallee iftoominaan waliin haasa'a. Inni kan biraa rakkoo baay'ee hiikaa gaa'ela namoota baay'eetiif akkasumas wal dhabbii akkasumas dhiiraaf dhalaan chiitu walirra gochuudhaaf kan geessu keessaa tokko kan jaallattanis jibbitanis abbaan manaa fi manaan tokko miira isaaniitti gammadan addunyaa kanarra jiru keessaa tokko wal quunnamtii saalaati. Waaqayyos Rabbis eebbisee qulqulleessee dhala namaatiif kenne jechuudha. Tarii fuudhee ta'uu dandeessu, tarii hin heerumne ta'uu dandeessu. Gara fuulduraatti umurii keessan guutummaa bara jireenya keessan guutummaa waan sin biraa namne waan ta'eef odeeffannoo fayyaa isiniif dhiyeessinu amma xumuraatti nu hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyoota baay'ee keessatti sex therapisttiin jira yookiin immoo yaalii wal quunnamtii saalaa yookiin immoo fayyaa wal quunnamtii saalaa gorsaa fi yaalii kan kennan namoonni baay'een jiru. Biyya keenya keessatti baay'inaan hin baratan. Sababa kanaaf ogeessonni fayyaa dhimmoota dubbisne, dhimmoota qoranne, dhimmoota beeknu yeroo dubbannu bifa kanaan akkasii fudhatan jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa erga kana jennee booda sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan walii ilaallu keessaa tokko rakkoo dafanii dhangalaasuu dhiirotaati. Sagantaa keenya kanaan dura keessatti baay'een keessan tarii dubbistanitti yookiin immoo viidiyoo salaaltanitti jedhee yaada. Bal'inaan maal akka ta'ee fi rakkoowwan baay'inaan mul'atan kaasnee haasa'aa turreerra. Sagantaa keenya irraa immoo kan adda godhu yaaliin isaa maal fakkaata kan jedhu irra caalaa irratti xiyyeeffanna. Gabaabadhumatti rakkoon dafanii dhangalaasuu maal akka ta'e haayilaayitii erga ilaallee booda yaalii isaa irratti xiyyeeffanne jechuu barbaanne jechuudha. Rakkoo biraa keessatti hin galle utuu gara hiikaa gaa'elaan gahin utuu haadha manaa keessan chiitiin hin godhin utuu abbaa manaa keessan chiitiin hin godhin akkasumas immoo utuu wal hin dhabin rakkoo kana furuun ni danda'a. Sababa kanaaf hanga xumuraatti nu hordofaa ni jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti kaafne dhiirri tokko fedhii keessa yommuu seenu miirri isaa ni ka'a. Yeroo qaamni isaa ka'utti immoo dubartii wajjin yommuu wal quunnamtii saalaa godhu fedhiin isaa sun baay'ee yommuu ol kaatutti dhangala'aan sanyii dhiiraa yookiin immoo ispermiin dhangalaasa jechuudha. Kana jechuun dhiirri tokko erga miira keessa galee miirri isaa ol ka'aa ta'e booda sanyii dhiiraa dhangalaasa baay'een keessan akka beektanii erga dhangalaasee booda fedhiin isaa ni hir'ata. Isa booda xiqqoo erga ture booda immoo fedhiin isaa dabaluu danda'a jechuudha. Sababa garaa garaarraan kan ka'e akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf kaafne addunyaa kanarraatti namoota sadii keessaa namoonni tokko rakkoo dafanii dhangalaasuu dhiirotaadhaan miidhamaniiru jechuudha. Mee dafanii dhangalaasuu jechuun maal jechuudha? Definishiniin garaa garaa jiraatus dhiirri tokko dafee dhangalaase namni tokko dafee kan dhangalaase kan jennu wantoonni garaa garaa ibsi bal'aan kaa'aniiru. Kana jechuun fedhii ishee utuu hin gammachiisin akkasumas immoo yeroo gabaabaa gidduutti dhangalaasu jechuudha. Baay'inaan definishiniin baay'inaan fayyadamnu keessaa tokko dhiirri tokko yeroo wal quunnamtii saalaa daqiiqaa tokko gaditti yoo dhangalaase kan jedhu jira. Sekondii 30 gadis kan jedhu jira. Moor garuu daqiiqaa tokko gaditti kan dhangalaasu yoo ta'e rakkoo dafanii dhangalaasuu dhiirotaa ta'a jechuudha. Kana jechuun qaamni isaa qaama dubartii keessa yookiin immoo qaama saalaa dubartii keessa erga seene akkuma seene booda daqiiqaa tokko gaditti sinitti meeraa sekondii 30 kan jedhu jira. Sekondii 15 gaditti kan jedhu jira. Kan dhangalaasu yoo ta'e rakkoo dafanii dhangalaasuu dhiirotaa jedhama jechuudha. Akka addunyaatti baay'inaan averejii kan jiru daqiiqaa 4 hanga 10 gidduu yookiin immoo averejiidhaan daqiiqaa 5.5 jedha dhiirri tokko addunyaa irratti dhiirota baay'ee qorannoon gaggeeffameerti averejiidhaan
kan daqiiqaa tokko dhangalaasu jira, kan sekondii 30 dhangalaasu jira, kan daqiiqaa 10 dhangalaasu jira, kan daqiiqaa 5 dhangalaasu jira. Garuu kan daqiiqaa 20 dhangalaasu jira. Average isaa bee daqiiqaa 5.5 jedhama. Kanaaf rakkoon dafanii dhangalaasuu dhiirotaa kan jennu kanaa gaditti yoo dhangaleedha. Keesseen yeroo baay'ee isin dhiyeessuu danda'a. Fakkeenyaaf sadii isiniif kaasa. Namicha waggaa 58 maqaa isaan kaafnu biyya keessa miti. Kees Vigneet irraa arganneetti kan isin dhiyeessaa jirru. Namni waggaa 58 kun dubartoota lama fuudhee mana yaalaa dhufe. Dubartii isheen jalqabaa fuudhee wal dhabanii gargar ba'anii kani. Isheen lammaffaa kun garuu baay'ee hubattiin baay'ee understand gootiin mana yaalaa fidee dhufte. Rakkoon isaa maali? Yeroo hundumaa sekondii 15 gaditti kan dhangalaasu. Qaamni saalaasaa erga keessa seenee sekondii 10 sekondii 7tti dhangalaasa. Rakkoon kun rakkoo dhiirota baay'ee. Namoonni baay'een rakkoo akkasii qabu. Namoota hedduu argeera. Namichi kun haati manaasaa kun baay'ee hubattiin amma kana keessa mun jajjabeessiti ati cimaadha ati jabaadha ittiin jetti. Gara xumuraa irratti rooliin haadhi manaa dhimma kana irratti qabdu kaasnee haasoo dandeenya. Mana yaalaa dhufee wantoota garaagaraa gochuuf jaaleera. Wantoota gorsa garaagaraa kennaman gorsonni garaagaraa maal gochuu akka qabu wantoota dhumarratti isiniin kaasa wantoota godhamuu qaban dursanii kan hundumaa godhee dadhabee dhufee mana yaalaa. Isa booda yaaliin kennameeraaf nama kana keeziin jalqabaa kanadha. Keeziin biraa dargaggeessa waggaa 30ti maskulaariidha. Baay'ee maashaa qaba, qaama qaba. Yeroo baay'ee namoonni ispoortii hojjetan yookiin immoo qaama qaban wal quunnamtii saalaa irratti jaboodha. Maaliif maashaan naannoo qaama saalaa jiru sin jabaataaf waan ta'eef jechuudha. Namni kun beekamaadha. Dubartoota baay'ee wajjin wal quunnamtii saalaa godheera. Baay'ee ture. Yeroo isin jedhutti wal quunnamtii saalaa irra baay'ee ture. Daqiiqaa 10, daqiiqaa 5, daqiiqaa 20 dhangalaasa ture. Garuu dubartii tokko yookiin haadha manaa sammuu kun immoo jaalallee baafatee erga jaalallee baafatee booda garuu yeroo dheeraadhaaf sekondii 30 gaditti dhangalaasa ture. Baay'ee ishee jaallata. Baay'ee jaallata. Sababa kanarraan sekondii 30 gaditti dhangalaasa baay'ee itti cimeennaan mana yaalaa dhufe jechuudha. Hubadhaa jalqaba akkas ture. Keezii kana kanan kaasaa yeroo fi booda irratti kaafnee akka irratti haasofnu dhufe. Rakkoo kana akka wal fakkaatan kan qaban immoo jiru. Baay'eedha. Dhiironni tokko immoo qaamni saalaa isaanii keessa seenii kan dhangalaasan jiru. Qaamni saalaa isaanii kan dubartii keessa seenii dhangalaasan jiru jechuudha. Gabaabsinee highlight daqiiqaa muraasatti rakkoo kana maaltu namatti fida? Dhiirri tokko kan dafee dhangalaasuuf maaliif? Kan jedhu kaafnee erga ilaalle booda gara yaalii isaatti seennu yookiin immoo maal gochuu akka qabdu itti kaasnee bal'inaan haasofna jechuudha. Nama ta'e mana yaalaa dhufe. Haadha manaa isaatti hin gammadu. Maal jennaan daqiiqaa 20 dhangalaasaa. Daqiiqaa 20 kan isaa hin beeku waan ta'eef dhufe mana yaalaa. Haati manaan kun yeroo hundumaatu fedhii kun gammachiisni dhangalaasan naan jetti. Daqiiqaa 20 dhangalaasaa. Jedhee dhufe. Ogeessi fayyaa sun maalitti hin jedhaa? Normaalii dhiirri tokko kan dhangalaasu daqiiqaa meeqatti akka ta'e beektaa jedheetti. Daqiiqaa 5.5 yookiin immoo daqiiqaa 5tti himnaan irrifata. Kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Maaliif kan isaa daqiiqaa 20tti waan ta'eef daqiiqaa 20tti dhangalaasa waan ta'eef. Hiriyyaasaa gaafannaan hiriyyaasaa maal jedhaan daqiiqaa 30 hanga 40tti dhangalaasa jedhee waan itti himeef ani dafee dhangalaasa jedhee mana yaalaa kan dhufe jechuudha. Rakkoon rakkina isaaniiti baay'ee. Rakkoon probably rakkoon dubartii sanaati kan ta'e. Akkuma kana immoo rakkoon dafanii dhangalaasuu kun yookiin dafanii fixachuu kun dhiira qofaa osoo hin taane dhalaallee ni ilaallata. Baay'inaan rakkoon kun dhiira irratti mul'atu malee dubartoonnis kan dafanii fixan yookiin immoo kan dafanii fedhiin isaanii irraan baanee jiru. Kana yeroo biraa kaafnee ilaaluu dandeenya. Barumsi irraa dhiira qofaa miti dubartiis waan ilaallatuuf maaliif abbaa manaa hiriyyaa qabaachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Mee gabaabadhumatti akkuma jalqaba irra jennee rakkoowwan kunniin rakkoowwan yeroo dheeraaf namarra turan fi rakkoowwan yeroo gabaabaa gidduutti nama mudatan ta'uu danda'a. Dhiirri kamiyyuu rakkoon kun isa qunnamuu danda'a. Sababa garaagaraa yookiin immoo faaktarii garaagaraa kan keessa qunnamuu danda'a. Garuu maneejabil yookiin immoo yaaliin isaan ni jira jechuudha. Gabaabsee yoon dubbachuudhaaf yaade rakkoo kanaaf maaltu nama saaxila? Rakkoo kanaaf wantoota nama saaxilan keessaa jalqaba irratti dhiironni yeroo jalqabaatiif wal quunnamtii saalaa godhan rakkoon kun hundumtuu isaan mudata. Maaliif muuxannoon qaba waan ta'eef even kan dafanii utuu biraan gahee dhangalaasan illee jiru. Kan surra keessa dhangalaasan illee jiru. Utuu yookiin immoo sekondii 5tti sekondii 10tti kan sekondii 10tti dhangalaasan jiru. Kanaaf yeroo jalqabaatiif rakkoon akkasii nama mudachuu mala. Dhiironni wal quunnamtii saalaa godhan hin beekne rakkoon akkasii isaan mudachuu mala. Tarii dubartoonni wal quunnamtii saalaa godhanii beektu yoo ta'e yeroo jalqabaatiif dhiirri sun godhaa jiru yookiin vaarjiniidha yoo ta'e bifa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaa rakkoo dhiphina sammuu hamaati.
sababa garaa garaan kan kee rakkoo jeeqamuu maatii yookiin immoo hariiroo gaarii qabaachuu haadha manaa wajjin abbaa manaa keessa wajjin hariiroo gaarii qabda yoo ta'e hojiin baay'ee ta'uutiin yeroo hundumaa baay'ee dhiphata haalli jireenyaa haalli naannoo baay'ee kan isa yaaddisu kan dhiphatu yoo ta'e dhiirri tokko dafee dhangalaasuu danda'a. Dabalataan immoo rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaati. Barumsa keenya keessatti kaasee barsiiseera. Yeroo takka dhiirri tokko qaamni saalaa isaa yommuu dafee ka'uuf ta'e yookiin immoo dafee yoo jabaateen ka'uuf ta'e ariitiidhaan qaamni saalaa isaa battala keetti yommuu gochuudhaaf yaalu dhangala'aan irraa ba'uu danda'a yookiin immoo spermii irraa ba'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa walqunnamtii saalaadhaaf ilaalcha gadi bu'aa qabaachuu yookiin immoo rakkoo xiinsammuu yeroo ijoollummaa yookiin immoo childhood trauma yoo qabaatan illee rakkoon kun isaan qunnamuu danda'a. Dhiirri tokko yoo ofitti amanamummaa hin qabu ta'e confidence hin qabu yoo ta'e yookiin immoo fakkeenyaaf amma kaleessa yookiin taateen kaleessi ta'e sun amma sirra deebi'ee ta'uu danda'a. Kaleessa waan dafee irra dhangaleef yookiin kaleessa qaamni saalaa isa ka'uu waan dideef har'as rakkoon kun na mudachuu danda'a jedhee kan yaadaa itti deemu yoo ta'e confidence dhabaa yookiin immoo ofitti amanamummaa dhabaa gara sana deema yoo ta'e rakkoon kun isa mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoon akkasii especially more of rakkoowwan xiinsammuu yookiin psychology wajjin wal qabatan dhiphina sammuu jeequmsi yookiin immoo waliigaltee dhabuu haadha manaaf abbaa manaa ta'uu danda'a. Hirriba dhabuu hojii baay'ee namatti heddummachuu dadhabuu ta'uu danda'a. Kun inni kan biraan rakkoo hormooniiti. Especially rakkoowwan hormoonii taayiroodii fa'a. Hormooniiwwan taayiroodii yommuu isaan baay'inaan ol ka'an keemikaalli sammuu keenya keessa jiraatan yommuu isaan jeeqaman namoota dhibee garaagaraa qaban fakkeenyaaf amma dhiibbaa dhiigaa dhibee sukkaaraa namoonni dhibee sukkaaraa dhiironni dhibee sukkaaraa akkasumas dhiibbaa dhiigaa qaban dhibee infekshinii piroosteetii akkasumas immoo rakkoowwan fayyaa kan biraa qaban rakkoo nervii especially immoo nervii multiple sclerosis kan jennu yookiin immoo dhibeewwan nervii naannoo dugdaa akkasumas naannoo qaama saalaatiin wal qabatan rakkoo kana namoonni qaban isaan mudachuu danda'a. Depressionii yookiin immoo mukuu hamaa mukuu cimaa illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf rakkoowwan kanneen rakkoowwan caasaa nervii qaamaa yookiin rakkoowwan fayyaa qaamaa wajjin wal qabatan rakkoowwan xiinsammuu yookiin psychology kan jennu fi wantoota ammaa jenne kanaan dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaaliin isaa maal fakkaata kan jedhutti yeroo dabarru kanaan dura rakkoowwan psychologically akkamitti furuu dandeenya kan jedhu kaaseera. Highlightly akkamitti maal gochuu qabdu kan jedhu erga kaafnee booda gara tuqaawwan ijoo yaalii isaatti dabarra jechuudha. Jalqaba irratti namoonni dhiphina sammuu qabdan yookiin immoo dhiphina sammuu yoo qabaatan of tasgabbeessuudhaaf yaalu dhiphina sammuu sana manage gochuudhaaf yaalu ogeessolii fayyaa xiinsammuu bira dhuftanii gorsa barbaachisaa ta'e fudhachuudha. Sodaa walqunnamtii saalaaf qabdan hir'isuu akkasumas immoo confidence cimaa yookiin immoo ofitti amanamummaa qabaachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Sodaa tokko malee nan danda'a jettee yoo deemte maaliif seksii jechuun keessuma seenuu duwwaa miti. Yaadarraa jalqaba. Inni ilaalta, inni argita, inni qaqqabda qaamni saalaatti seena. Kanaaf seksii jechuun asirraa jalqaba jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko confidence ofitti qabaachuu qaba. Inni dabalataa taateen kaleessa ta'e har'a ta'uu danda'a jettee yaadurra taateewwan kaleessa ta'e irraanfachuudhaan sararratti xiyyeeffattee hojjechuunis baay'ee barbaachisaadha. Akkuma jenne mukuu hamaa dhiphina hamaa yoo jiraate manage gochuudhaaf yaaluun gaariidha. Dabalataan rakkoowwan garaagaraa rakkoowwan fayyaa gara kana yookiin immoo rakkoowwan fayyaa ta'uun dhufin dura hariiroon fakkeenyaaf haadha manaa keessanii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu abbaa manaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu waliigaltii qabaachuu bolloluu dhiisuu waliigaluun illee waan tokko maaliif hariiroon gaarii shakkiin gaa'ela keessan jiraata yoo ta'e more of confidence dhabaa deema namni tokko dhiphina sammuun isaanii dhiphatan jeeqamuu danda'a maatiin jeeqamuu danda'a rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Fi rakkoowwan kanneen kaafne manage gochuudhaaf yaaluudha. Inni kan biraan yoo danda'ame wanti gochuu dandeessan immoo gara wantoota gochuu qabna itti yommuu deemnu kan biraa tokko xiyyeeffannoo keessa waan biraarra gochuufa. More of baay'ee miira hamaa keessa galtanii gootu yoo ta'e walqunnamtii saalaa gootu yoo ta'e daftarii dhangalaasuu dandeessu. Yaada keessa waan biraarra gochuu. Yeroo isin jedhutti akkamitti waan biraa yaadna jechuu dandeessu garuu distractive gochuudhaaf yaaluun yookiin immoo yaada keessa waan biraarra gochuudhaaf yaaluunis baay'ee gaariidha. Kunis nama gargaara. Inni kan biraan xiyyeeffannoo keessan tolchuu ofitti amanamummaa confidence qabaachuu akkuma jalqabarra yaadne hirriba dhabuu yoo jiraate ofitti amanamummaa qabda yoo ta'e ofitti amanamummaa keessan cimsuu jabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Mee practically maal gochuu qabdu kan jedhutti immoo yommuu deemnu baay'ee exercise gochuun baay'ee gaariidha. Sochii qaamaa hojjechuun baay'ee gaariidha. Sochii qaamaa
namoonni sochii qaamaa hojjetan rakkoo kana baay'inaan saaxilaman jechuudha. Kanaaf easily manage gochuu danda'u. Namoota kana irraa illee compare goone yommuu ilaalu jechuudha. Sochii qaamaa keessaa tokko maashaawwan naannoo qaama saalaa jiran kottoofachiisuu diriirsuu akka isaan jabaatan gochuu. Kana jechuun maal jechuudha? Maashaawwan naannoo hudduudhaa fi naannoo qaama saalaa jiran akka isaan jabaatan gochuu jechuudha. Akkamitti hojjetama yoo ta'an teessaniis hojjechuu dandeessu, ciistaniis hojjechuu dandeessu. Kun immoo akkamitti hojjetama? Fakkeenyaaf utuu funcaa jirtanii namni tokko utuu namni wayis mitti dhufe maal gootu funcaa sana addaan kuttu miti. Yeroo addaan kuttan sanatti maashaan kontiraakt godhu yookiin immoo hin kottoonfata. Maashaan naannoo qaama saalaa fudduu jiru jechuudha. Akkasumas sagaraa fakkeenyaaf amma sagaraa ittanaa jirtu, sagaraa hagaa jirtu gidduutti addaan kuttu. Amma fakkeenyaaf addaan kuttu amma hojjechaa jedhama. Kanama funcaarutti funcaa adda qabe gaddisi. Kana guyyaatti yeroo 15-20 irra deemnee yoo hojjenne gaariidha maashaa naannoo sana jabeessuu danda'a jechuudha. Tooftaa kana fayyadamuunis gaariidha. Dabalataan namoonni baay'een maal fayyadamu sitti fakkaate wantoota namoonni baay'een fayyadaman keessaa tokko kondomii especially kondomii furdaa ta'e. Kondomiiwwan amma yeroo ammaa ba'aa jiran baay'een isaanii kan siisii ta'anii haphii ta'anii kan nama baay'ee si'eessan jiru. Isaan kana osoo hin taane kondomiiwwan furdaa kan sensitiiv hin taane jira. Isaan fayyadamuun ni tursa, ejaculation tursuu danda'a. Namoonni kana godhanis jiru. Dabalataan gara yaalii isaa kan biraatti yoo dhufne immoo an kana godhaa jedhee recommend isiniin gochaa jiru. Akkas godhaa isiniin jechaa jiru. Garuu namoonni baay'een namoonni hedduun maal fayyadamu isinitti fakkaate sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama dura fakkeenyaaf amma singorsaan jedhu garuu isin fayyadamuu dandeessu. Kan dursanii ofirraa baasanii fedhii isaanii ofirraa baasanii akkuma beekamu dhiirri tokko yeroo jalqabaa miirri jalqabaa dafee ba'a. Dhiira kamirratti dafee dhangala'a. Miirri jalqabaa sun jechuudha. Miira jalqabaa sana ofirraa baasanii kan seksii godhan jiru. Kana kan fayyadaman jechuu barbaadeni kun garuu badaa recommend hin godhu. Namoonni kana fayyadaman jiru. Jiraachuus dandeessu ta'a. Inni kan biraa maali kan jedhuufi squeezing technique kan jennu jira. Fakkeenyaaf amma haadha manaan tokkoof abbaa manaan tokko dhiirri tokko dhalaan tokko quunnamtii saalaa gochaa yeroo miirri isaatti dhufu fakkeenyaaf amma fedhii isaa yommuu irraa bu'uuf jedhu yookiin immoo fedhii wal quunnamtii saalaa dhangala'aan spermii yeroo irraa bu'uudhaaf jedhu hin beekamu. Dhiiratti nutti beekama miti. Yeroo sana qaama saalaa ishee keessaa baasta. Qaama saalaa ishee keessaa baasta. Asirratti eenyutu gargaara? Isheetu gargaara. Maal gooti? Qaama saalaa isaa kana kun caafii isaa yoo ta'e naannoo pripis yookiin immoo caafii fiixee mataa isaatii fi naannoo shaaftii isaa kana gidduu harkaan iskiis gochuu qabu akka inni hin baaneef jechuudha. Akkasii yoo qabde sekondii muraasaaf turti. Kan ba'uuf ture ni deebi'a jechuudha. Iskiis yoo goote jechuudha. More of viidiyoodhaan agarsiiftu qoolfataadha. Fiixee qaama saalaa dhiiraa isaa yookiin immoo fiixee haati manaa yookiin dhalaan sun yookiin hiriyyaan isaa sun maal gooti? Fiixee kana qabdiif jechuudha. Akkasitiin iskiis gooti. Squeezing technique jedhama. Yeroo kana maalla kan dhangala'uuf jedhe sun gad deebi'a jechuudha. Isa booda seekondii 30 booda akka haraatti ishee dhungachuudhaan warm up gochuudhaan wal dhungachuudhaan foreplay sexual foreplay kan jennu kana gochuudhaan wal quunnamtii saalaatti deebi'uu danda'u jechuudha. Haala kanaan tursuun ni danda'ama. Squeezing namoota hedduu namoota miliyoona hedduutu kana tooftaa kana fayyadama. Haati manaa keessan hiriyyaan keessan akkasii gochuu dandeessu jechuudha. Tooftaan kun yoo isin gargaare more of caafii isinitti meera. I don't know fakkeenyaaf amma kun mataa isaa yoo ta'e kun qaama isaatii naannoo kana jalaan like amma qaamni saalaas akkasii dhaabbateera yoo ta'e akkas jira yoo ta'e jala isaa kana akkas jechuudha gara kana qabu squeeze gochuu akka inni hin baane jechuudha. Ni galee miti haala kanaan to'achuu ni danda'ama. Akka inni dafii dhangala'anii gochuun danda'ama. Gara biraa maalla kan jedhuuf immoo yaaliiwwan fakkeenyaaf amma dhibee garaa garaa yoo qabaattan amma rakkoo narvii ta'uu danda'a. Rakkoowwan narvii wajjin wal qabatan ta'uus danda'a. Narvii tiriitmentiin isaa ni jiraata. Dabalataan rakkoowwan dhibeewwan sukkaaraa wajjin wal qabatan dhiibbaa dhiigaa dhibeewwan jalqabaatti jenne dhiibbaa dhiigaa rakkoo taayiroodii haayipertaayiroodizim qofa mormaa yeroo baay'ee namoonni qaban irratti mul'ata. Rakkoo keemikaalii sammuu keessaa dabaluu yookiin irratti yoo ta'e illee yaaliin isaanii jira waan ta'eef yaalii kana ogeessa fayyaa dhufanii mariisuun argachuu ni danda'ama. Tooftaawwan baay'een jiru. Tooftaawwan garaa garaa namoonni baay'een kaasan jiru. Tooftaawwan namoonni baay'een fayyadaman keessaa kana. Inni kan biraan especially positionii illee yeroo wal quunnamtii saalaa
irri yoo irra ba'e moor dafee dhangalaasa dubartiin immoo yoo irra baatee baay'ee abbaa manaa fi mana tooftaa isaanii mijatu walqunnamtii saalaa fayyadamuu ni danda'amu. Mishinaarii qofa osoo hin taane kallattii garaagaraati jechuudha. Moor garuu kan rikaman godhu dubartiin yoo irra baatee walqunnamtii saalaa jalqabdee tursuu danda'aadha. Yeroo sana moor tursuu danda'a kan jedhu kanis rikamendeeshiniin akkasiis jira. Dabalataan yaaliin jiru maal fakkaata kan jedhu qorichis kan kennamu jira. Qorichoonni akka dhangala'aan kun turuuf kan kennamu jira. More of gorsa fayyaati. Speeshaalaa amma namoonni baay'een rakkoowwan kunniin baay'een isaanii rakkoo saayikooloojikaal waan ta'eef saayikooteraappii barbaachisan. Sirriitti meera. Namarraa dhaggeeffatanii qaban dhiironni baay'een hiriyoonni isaanii ittiin himan ta'uu danda'a. Abbaa faati keenya waan baalagee jechaa waan nu guddisanii waan baalagee jechaa sammuun keenya fudhataa guddata. Garuu kun jijjiiramuu qaba jedhee yaadan. Waan baalagee miti garuu yeroo isaatti gaafa guddattu gaafa fuutu gaafa yeroo akkas goota jedhanii ijoollee keenyatti immoo baay'ee gaarii yaada. Experience dhabuurraan kan keessatti danda'a. Bal'inaan immoo dubbatamu wanti kun hawaasa keessatti waan baay'inaan kaafamee dubbatamne jedha malee yaaliin isaanii jira jechuudha. Yaaliin qorichaas ni kennama, yaaliin gorsa fayyaas ni kennama. Dabalataan immoo even hanga sarjariitti illee godhamuu danda'a jechuudha namni tokko. Namoonni baay'een kan biyya alaa gara Turkii deemanii gatii salphaadhaan yaalamanii dhufanis jiru. Kan ijaakuleeshinii tursiisu akka ijaakuleeshinii tursiisuuf piroozijerii sana asirratti dubbachuu osoo hin taane yaaliin isaanii jiraata jechuudha. Kanaaf namoonni deemtanii yaalamuu barbaadan jiraatan deemtanii yaalamuu dandeessu. Akkasumas immoo kilinika keenya dhuftanii nu mariisisuu kan barbaadan dhuftanii nu mariisisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf rakkoo dafanii dhangalaasuu kuni rakkoo dhiirota baay'eeti baay'ee. Nama mudate miti meera garuu yoo namarra ture ispeeshaali ji'a ja'aaf isaa ol yoo namoota baay'eerra ture kun rakkoo xiinsammuu wajjin wal qabata waan ta'eef akkasumas yaalii argachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaalii argachuun barbaachisaadha. Kanaaf ka'umsi isaa maali? Maal gochuu qabdu kan jedhu wantoota waan jiran yookiin immoo tooftaawwan jiran yookiin maal gochuu qabdan baay'inaan kaafnee haasofnedha jechuudha. Kanaaf wantoota mumma jalqabarraa kaasnee dubbanne wantoota mana gochuu dandeessan baay'ee keessan keessatti of ilaalaa jirtu yaada. Haala kanaan abbaa manaa fi haati manaa waliin diskas gochuu, waliin mari'achuu akkasumas immoo dhufanii mana yaalaa dhufanii sodaa tokko malee kottaatiin waliin mari'adha. Kottaan waliin haasa'a. Yaaliin isaanii jira, yaaliin ni kennama. Gaa'ela hiikaa gaa'elatti ga'uun barbaachisu. Walirratti chiit gochuun barbaachisu jechuudha. Kanaaf saayikooloojikaalii gorsa fayyaa fudhachuun haala jireenya keenyaa jijjiiruun illee baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf amma isinitti meera suusiiwwan garaagaraa raanni garaagaraas rakkoo koo dhabuu qaama saalaaf nama saaxiluu danda'u rakkoowwan dafanii dhangalaasuu qaama saalaaf illee nama saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti wantan kaasee dubbachuu barbaadu kana fakkaata. Namoonni dhuftanii qaamaan nu haasofsiisuu barbaadan teessoon keenya magaalaa Finfinnee Masqal Filaawuritti argamna. Lakkoofsi bilbila keenyaa 99102020 amma sirriin deebi'a 99102020. Kottaan waliin mari'adhaa hanga xumuraatti waliin turtanii waan duruuftaniif galatooma fayyaa dhabna.